nama narradda walee ustaaza kiyya waan hin seekannun qabu kalee lamaan qaba ilmi namaa kalee takka inni jiraata waan ta'eef takkasiif hin gurgure jeetu jira jedhan. Kaan dawwalee yoo kalee bakka itti gurguran beekte naaf hime kalee takka inni jiraatanii takka niin gurguraa jaa. Ustaaz Anas Muhammad eebba isaa har'aa irratti hawaasa galateeffachuun gochaa akka malee hojjettoonni baankii irratti hojjetan dubbate. Hojjettoota baankii tokko qofaan isin hima. Waan akkanaan nu qabate hojii dhabuu deemnaa yaa ustaaz akkam taana rabbii har'a yoo hojii irratti hafnee sumaanii yoo hojii dhabnee sumaanii naan jennu. Intalti garaa laaftu garaa qullaa hin heerumtu akkuma jedhan saniin ta'e jedhan. Ustaaz Anas eebba isaa har'aa irratti ummanni kiyya kan biyyaa fi kanneen biyya alaam kan waa qabdanii fi kan waa hin qabnes galatoomaa jedhan. Ustaaz Anas Muhammad eebba nashiidaa isaa albama 20ffaa irratti maaltu si mudate jechuun kan gaafataman akkuma intalti garaa laaftu qullaa hin heerumtu jaansaniin ta'e jechuudhaan waan isa mudate akkanaan dubbatan. Waggaa 3 dura hojjettoonni baankiidhaan Ustaaz Anas waliin kan wal beekan isa bira dhaqanii hogganaan keenya hojiirraa nu ari'uuf deemam maallaqa baankiitu nurra badeem namoota hedduu dhabeetaa liqiis taatu fuudhee nutti kennim yoo maallaqa kana fiduu baanne hojiirraa ari'amna jechuudhaan Ustaaz Anas bira dhufanii waywaatanii isa gaafatan. Yeroo san Ustaaz Anasis gara laafinni kiyyaa sirraa na miidhuu jalqabe jedha. Ustaaz Anas hojjettoota kanaan ani humaan qabu waa takka isinii godhuun danda'u jennaan lakkii namoota hedduu beeytaa liqiis taatu deemee nuu fuudhi jechuudhaan Ustaaz Anas miila irratti kufanii kadhatan. Ustaaz Anasis gara laafinuma isaatiin lafaa keem nama waa qabu bira dhaqee liqii gaafateetti kenname. Erga firraa kafalanii baankii keessa hojjechuutti deebi'anii boodam garuu Ustaaz Anas jalaa silkii sin kaasan. Barruu inni itti barreessee sin deebisan baankiidhaas damee inni beeku tanarraa damee biraatti jalaa jijjiirratan. Abbaan maallaqaa Ustaaz Anas gaafata. Ustaaz Anas ammoo jara barbaadee dhabeem maallaqa san ofuma isaatiif kaffaluudhaaf murteessi jechuudha. Birrii 100 gaafa liqii namarraa fuuteem ilma namaa kasilaa hin amanamne kanaaf jecham erga liqii fuutee booda abbaan maallaqa sanii sitti dhufee si rakkisum ganaa garaa kamiin tola namatti ooltam. Jarri maallaqa Ustaaz Anas liqeesseetti hanne hanga har'aatti Ustaaz Anas irraa fagaatanii dhokatanii jireenya isaanii jiraachaa jiran. Ustaaz Anas haala kanaan namoota hedduutu na miidha jedhan. Nama liqiin irra guute liqii isaadhaa irraa kafalee anatu liqii isaa san baadhateem anatu nama miidhameef miidhaa isaa san baadhateem hedduu tanatu na miidheem gara laafinni akka malee nama miidha jechuudhaan hawaasa yeroo rakkoo kanatti qalbii isa fayyisuudhaaf jecha waan danda'u hunda godhaa jiru galateeffate. Ustaaz Anas wanti garaa na nyaate jedhan hawaasa kiyya akkaan na jaalatu kawaan kan nu dhabee narra dawwalee Ustaaza kiyyaani waan hin kan nun qabu kalee lamaan qaba ilmi namaa kalee takka inni jiraata waan ta'eef kalee takkichaaf ta'e kana siif hin gurgura kanaan jedhee jira jaan. Kagarii waan kan nu dhabee boo'am kanammoo waan kan nu waa xiqqoo argates natti xiqqaatte jedhee boo'a jedhan. Hawaasa akkanaa keessaa dhalachuufi hawaasa akkanaa qabaachuun qalbii tiyya na fayyiste jedhan.